aya sigarte namni chideebi'ee dhimmamee irra gattaa'ee qootee kana numaan qalee jetta namni bira dheedu san nama si qaraa eessan komata deebi'e nama si qaraa eessan maqaa nyaatta jechuuti. Barbaachisu barsiisaadha jechuun akka ifaatti jiradha jechuun ibsatteetuma qarree fi hallayyaa dhagaa ofirraa ilaaltee miila fi bakka nagaa san keessee akkasii bakka geessu keessa deemta mara. Barsiisaa jechuun akkas karaa si garsiisa. Bakka kana akkana fathaan akkana jedhamti, kasraan akkana jedhamti, dammaan akkana jedhamti. Egaa aliin shamsiyyaa jira bakka tana alii qamariyyaa jira akkanuma kallattii si kaaya. Si gartee namni ichi deebi'ee dhimmamee irra gattaa'ee qootee waan itti kannamu san bilcheessu barataadha jechuudha. Barataa kaayyoo barnootaa qabu gaa barataa ofuun gollee kan karaa baasu osoo hin ta'in kan uffata lakkaa'u osoo hin ta'in kan marraa meeqaan irra dhaqadhe jee cirracha bira kaayee takkaa'u waan itti lakkaawwatuuf bira kaayee irra dhaqatu sani. Barataa jechuun barataa santu waan ustaazin itti kannee itti yaadee bilcheessee bareechee markazattis kaayyoo fi taboruutiif illee bu'aa takka argamsiisa. Kanaaf akkasii isaan gaasaa walirra dheeratanii miti. Hedduun dubbannu kana jaalaan deemnu sumayyuu gabaabbanne bareedaadha ta'a. Sumana dubbadhu jechuu dhaabuun bareedaadha walirraa. Bareechii teenya rabbi quraana fi barakaa rabbi si haa taasisu. Ka duniyaa akhiraa si fayyadu ittiin milkooytu rabbi si haa godhu. Nama isin dhaabbatee ganaa egaa taakkoo bitatee ol dheeraatu miti. Namni gareegisa quraana gabbuuse taakkoota duraan qabu caalaa tabiraa dabalatee dheerina laatanii mataan dhaqqaban ustaazni laatee mataan dhaqqabu. Barataan laatee mataan dhaqqabu yaabbaleessu. Egaa nama akkasiin ta'an osoo hin taane nama of qaqqabe rabbiin ol qaba. Ati of qaqqabi barumsa kabiraa dabalachuudhaaf of qaqqabaa deema. Barataa duraan irratti afaan guuttattee afaan deebistollee ammaan isinirra guddadhe jee. Akkasila isinirra guddadhee taboonaa osoo hin ta'in jecha isinii deebisuurra quraana takkaan baasa. Quraana takkaan nama gammachiisa. Akkas jee maaliif كما قال الإمام الشافعي نمني قرآن كريجي عظمت قيمته نمني قرآن برته قيمة ساسة كان ساني قدتي أنا بتيس نم قدته مركز لي قبضو أستاذ لي قبضو برتوتا سفان عنده فني فكيني غاريتي تمسيس تمراتي ربي كان واقد تمسيسو يدوم قرنا فيها بشيطان راي وقد تمن ربي غني الراي صلى الله وسلم على نبينا محمد وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم دريس عفوا أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ما شاء الله جزاك الله خيرا وأحسن إليك أستاذ غني قالي في قاري أستاذ أبو رسلان أبو الطريق بمطريق انتهينا أجت غيثني والله فتلا ألتي أخذ تسافرنا قبل جيبتي وكم نقارب أنت جرابر نمني كذي ريبتك وبروفايل الله أكبر eegwa namni akkuma isaa yaadee jenni sanillee akkasuma yaadde akkasaan isiniin godhiniin kadhaadhaa bar ustaaza keenya qaalii Abuu Raslaa yoonii fi barattoonni keessan jiraate asumaan isinii ansinee barattoota markazul Bukaarii afeeruudhaaf qophii xumuramaadha. Akkam jettan? Yaa ustaazna egaa barattoota sa'aatan ol baasee waajjoolee iyya birraan fuusise yoo ustaazan jiraatanii yoo ustaazan hin jiraanne fadhanaa wal bira bulanii dirreen banaadha. Naafetillee galluumaa isaan naa taphachaa bulanii fadhan akkasii rakkoon qabu. Dirreen banaadha jechaa jiranii. Ayya ustaazen warri maqaa isin waamee reefuun tana bira jiraatin yoo kan ammaan tana bira jirtan taate zanaa fataa haalan wasaalan barattoonni hin dadhabne isinummaan hin sodaatinaan isin hin jaabar dhugaa rabbii dadhabbii laa dadhabbii walaa hifannaa walaa nucaasa warri takka jirtuun baan isin gaa warri jirtan laallalla hara gubbaa kanan nu wal babaa ifaa diddiimaa kana nu ibsaa laalamma akkuma ijji nama kakallatti ifaa gurguddaa kanatti ibsitan malee namni waliin arguu naman arguu ifjala gadin arguu walaa hamuge mataan waldee mataan distiidhe Allahu akbar
أكبر أجائب ittuma ibsi ittuma ibsin je warra khajala jirtus ittuma ibsi khagubbaa jirtus ittuma ibsi lakkoofsa jaan kana numa guuti ayya ustaazen keenya yoo jiraatan ahlan wasaalan harkarratti isinirraa qeebaluudhaaf qophiidha gubbaarraa haga jalaa waammadheetin ture reefun ta'e kan dhagahe yoo jiraate irraa sii deebuudhaaf barbaachisu ka jirtu harka ol kannachuuf bicha kan barataa kan ustaaza hundi isin keessummeessuuf qophii waliin bullaan isiniin jaa'u ayya mee namni harka ol kannachaa jiru jira okay wallahi allahu akbar sasaamtun saame kan barabbi amma saan irribaa sannuma geesse dhuga waan geenye kam jetta ayya ammaan tanaga kallattumaani inshallah taala gara ewa ayya allahu akbar dubbi ajaa'ibaati ustaazni keenya ustaaz jalaaluddin suutuma balla akkana suuta mijjeefatan iddoo qullaa tanatti ol baanii jira mee qaama kanarraa cuccufaa gala osoo hadiyyaa ajaa'ibaata fidanii dhufantan isin biraan hin geenyaa badan iyyaanu jechaa jiraniif akkana bo mee takka nama kanaaf hin du'aa godhu ustaaz jalaaluddin osoo warra marabbaa ol beekan kanaaf hin du'aa godhu warra ammas jalaa taaptaapin nuti geraa jiru kan kanaaf hin du'aa godhu fedhuu warra manaa ta'a fedhuu affeeramtoota ta'a fedhuu ustaazota fedhuu barataa ta'a namni haga ammaa nu jajjabeessaa turte bo rabbi si haa jajjabeessuun siin jaabar bakka ati waan ati itti gammaddu duroo keetti soggochi laalte qoqqoflitee sesseeku ibduubachi garagaltus laal gagammaddeetuma sesseeku akkanachi laaltus kara bitaa kana ibduuba laaltus seenaa kee laaltus gammachuu walis yaa dhaabuun siin jaasiitaati laata allahu akbar haga dhuma haga anasirraa gabbuutti akka gubbaa tananatti hin qullifne kara boodaarratti waa'ee jajjabdu walitti deebi inshaallahu taala ustaaz jalaaluddin wajjin turtii gaarii ustaaz jalaaluddin jirtani وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرة أبشروا ركون كبو نمو بيرن جرو جنة كسي كيدو بيامين نتورة